Dama ulfata kallacha keenya saba Oromoo arra gadda guddatu nutti dhagayama obboleessa keenya kaayyoo qabeessaa fi haala qabeessaa fi tarsiimo qabeessa saganta qabeessa ibra dhabne Rabbiin rahmata haa godhuufi jiraachisuufis ajjeesuufis mirga kan qabu mootummaan kan isaati waan ta'eef amiin. Artistiin keenya kun Kadir Ahmed mucaa bareedaa haalaa fi amala tolu sagalee bareedaa mijjaa tolu jechoota bareedaa akkaataa tolu nu barsiisaa ture. Dhaloota qaraa ture. Dhukkubsatee akkuma isin beektan yeroo hedduudhaaf narviidhaan rakkachaa ture. Akka yaalamus gama gamanaa lallabamaa ture. Hamma hunnokotti yaale. Dhumarra kabajamoo pirezidaantii kaampaanii Brighton akka walii galatti waan hunduma isaa danda'e yaaluudhaaf isaa qophiirra jiru deeme gala fuula Rabbii. Hujuma Rabbiiti. Gaa hunduma keenyaaf jajjabinaa kennu yeroo jiru dargaggeessa Kadir kana shanan gibee keessa tajaajilaa ture baandii. Deddeebi'ee cimina isaa waan hin beekuuf waan hin achitti argeef jimmatti deddeebi'ee gara biiftuu Oromiyaatti akka inni galu akka oliiqu gara baandii biiftuutti gara Finfinneetti akka dhufu socho'ina guddaa fi kaka'umsa guddaa anaa turretti gaggeessaa ture. Akkuma hin jeesanittuu gara Finfinnee dhufe mootummaan Oromiyaa yaaluu turre ture. Dhugaa yoo dubbanne tajaajila baandii biiftuu Oromiyaati waan ta'eef baroota baay'ee